Yaa'ii lammaffaan biyya Xaaliyaanii fi Itoophiyaadha yeroo ammaatti magaalaa Finfinneetti adeemsifamaa jiraachuun ibsame. Yaa'ii kanarratti haasawaa taasiftee ministeerri muummee biyya Xaaliyaanii Oromiyaa Meelooniin Xaaliyaaniin hariiroo Afrikaa waliin qabdu irratti boqonnaa haarawaa bantee jiraachuu himte. Durtaan gamtaa Afrikaa Mohamed Ali Yuusuf fi barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres waajjira muummee gamtaa Afrikaa magaalaa Finfinneetti argamutti wal arguun marii taasisanii jiraachuun ibsame. Biyyi Misir duula nageenyaa biyya Somaaliyaa eegsisuuf konkolaataawwanii fi meeshaawwan waraanaa ciccimoo gamasitti erguun ishee dhagahamee jira. Kaaba Itoophiyaa waraana iddoolee tokko tokkotti ka'uun isaa ibsamaa jira. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti na dhaqqabu guyyaan irraa guraandhala 13 bara 2026 kanneen dambisinitti himna hanga footoo oduutii amma bal'ina oduutti aansina. Yaa'ii lammaffaan biyya Xaaliyaanii fi Afrikaadha yeroo ammaatti magaalaa Finfinneetti adeemsifamaa kan jirtu hoggaa ta'u yaa'ii kanarratti ministeerri muummee biyya Xaaliyaanii Oromiyaa Meeloonii fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi hooggantoonni Afrikaa biroo hirmaachuudhaan marii taasisaa jiraachuun ibsame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin walgahii taasisaa jiraachuun ibsame. Walgahii kanarratti hooggantoonni Afrikaa kanneen biroo hedduun kan hirmaatan hoggaa ta'u qondaaltonni olaanoon gamtaa Afrikaatii fi barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres dabalachuudhaan hooggantoonni biraa irratti hirmaachuun ibsame. Waggaa lama dura yeroo Roomaatti isin keessummeessinu seenaa keenya keessatti boqonnaa haarawaa barreessuudhaa fi galmeessuudha jechuun tadeebsite moodela tumsaa wal amantaa fi wal kabajuu irratti hundaa'ee ijaaruuf waadaa guddaa gallee jechuudhaan ministeerri muummee biyya Xaaliyaanii Meelooniin ibsite jirti. Tumsi kun yeroo dheeraaf hariiroo Afrikaa, Awurooppaa fi biyyoota dhiyaa jiru keessatti tooftaa gadi fagoo fi tarsiimoo jabaa kan uume hoggaa ta'u walta'iinsa kana keessatti hirmaachuusiif gammachuu guddaa itti dhaga'ame ibsite. Akkasumallee gufuulee biyyoonni dandeettii addaa uummata Afrikaa akka hin hubanne taasisan hedduun kan hubataman ta'ullee ibsameeti jira. Guyyaa irraantanaa guraandhala 13 bara 2026 barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi akkasumas dura ta'an gamtaa Afrikaa Mohamed Ali Yuusuf fi Antonio Guterres wal arguudhaan marii taasisaa jiraachuun ibsame. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres waltajjii gamtaa Afrikaa 39 irratti hirmaachuun dhimma Tigraay fi mootummaa federaalaa akkasumas Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru ilaaluudhaaf gamtaa kanarratti hirmaachuun ibsame. Walgahii yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa dursee mariin hooggantoota lameenii Mohamed Ali Yuusuf fi Antonio Guterres kan jalqaban hoggaa ta'u tumsa biyyoota hedduu nagaa fi misooma itti fufinsa qabu dhaabbilee lamaan jidduu jiru cimsuuf kan kaayyeeffate ta'uun ibsame. Akka ibsa koomishinichaa guyyaa irraa baasee ibsutti dura ta'an kun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hojiiwwan Afrikaa dursa kennuuf kutannoon itti fufinsa qabu agarsiisuu isaatiif galateeffannaa ibsatee jira. Dura ta'an kun keessumattuu yeroo tasgabbii dhabuu addunyaa kanatti nageenyaa fi misooma ardii kana keessaa mirkaneessuuf tumsa gamtaa Afrikaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii murteessaa ta'uu cimsee dubbate. Hooggantoonni lamaan ajandaa ardii Afrikaa fi qajeeltowwan chaartara mootummoota gamtoomanii wajjin kan wal simuu fi kutannoo qaban irratti irra deebi'anii mirkaneessaniiti jiran. Marii qondaaltota olaanoo lamaan jidduutti taasifame nageenya naannoo misooma itti fufinsa qabuu fi jijjiirama dinagdee hunda hammate irratti kan kaayyeeffate ta'uun ibsame. Hooggantoonni kunneen guddina Afrikaa saffisiisuu, dargaggoota isiitiif carraa hojii uumuu fi tasgabbii yeroo dheeraaf mirkaneessuun indaastirii misooma kan mirkaneessan hoggaa ta'u keessumattuu sirna dinagdee cimaa ijaaruun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbatan. Gamtaan Afrikaa fi gamtaan Awurooppaa gamni lachuu mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii haaromsuun hatattamaan barbaachisaa ta'uu cimsanii kan akeekachiisan hoggaa ta'u kana godhuufis Afrikaan bulchiinsa addunyaa keessatti bakka bu'ummaaf sagalee wal madaalu mirkaneessuun teessoo dhaabbata mana marii nageenyaa irratti akka argattuuf ibsameeti jira. Kana malees walgahiin tun nagaa badhaadhinaa fi misooma itti fufinsa qabu Afrikaa fi Afrikaan alatti illee kan babal'atuu fi jaarmiyaalee lameen jidduu wal hubannoo fi hariiroon cimaan akka jiru kan karoorfame ta'uun ibsame. Biyyi Misir duula nageenyaa biyya Somaaliyaa eegsisuuf konkolaataawwanii fi meeshaawwan waraanaa ciccimoo gamasitti erguun ishee dhagahamee jira. Akka odeeffannoo miidiyaalee hawaasummaa ministeera raayyaa ittisaa biyya Somaaliyaa irratti maxxanfame agarsiisutti gosti konkolaataa lolaa humna Misir ergama nageenyaa eegduu Somaaliyaatiif kennite ciccimoo ta'uusaa addeeffamee jira. Kunis imala pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad gara Misirii taasisanii booda sagantaa loltootaa fi gosoota konkolaataa isaa itti fayyadamanii eerameti jira. Akka gabaasni kun addeessutti hirmaannaa Misir ergama nagaa Somaaliyaa eegsisuu keessatti qabdu yeroo irraa gara yerootti keessumaayyuu erga Itoophiyaadhaan fuula walitti deeffatanii as hariiroon Somaaliyaa waliin qabdu cimsataa jiraachuu ishee kan ibsamaa jiru yoo ta'u gosti konkolaataawwan asxaa gamtaa Afrikaa ofirraa qabu kun gosa konkolaataawwan waraanaa MRP jedhamaniin kan yeroo waraanaa Iraaqii fi Afgaanistaan keessatti waraana irratti hirmaatan ta'uu isaa ibsamee jira. Meeshaawwan
waraanaa fi konkolaataawwan kanneen biyyoonni akka waraana Ameerikaa, Iraaq fi biyyoota biroo dhimma itti bahataa kan turan yoo ta'u, konkolaataawwan waraanaa Misir Somaaliyaaf gumaachite kun konkolaataawwan ciccimoo waraanaaf addunyaa irratti beekaman kanneen akka biyyoonni Ameerikaa, Iraaq fi biyyoonni biroo fayyadamanii Somaaliyaaf gumaachite jirti. Kana malees gosti xiyyaara waraana Embraer A29 Super Tucano jedhamu kan kennameef yoo ta'u, xiyyaara waraanaa leenjii balalistoota waraanaatiif oolus akka of keessaa qabu ibsamee jira. Dhaabbata Biraazil Embraer jedhamuun kan oomishame xiyyaaronni kunniin biyyoota Afrikaa hedduuf gara Eeshiyaa fi Ameerikaa keessatti faayidaa irra xiyyaara waraanaa oolaa jirudha. Kana malees gosti helikoophitara miilii 24 Raashiyaa haleellaa raawwachuuf oolu kan agarsiisu ta'uu akka kennameef Somaaliyaaf kan himamaa jiru yoo ta'u, qaama ergama gamtaa Afrikaa Somaaliyaa kan taate humnoonni Misir gara Somaaliyaatti bobbaafaman meeshaawwan waraanaa ciccimaa fi geejjiboota waraanaaf oolan cimaa qabatanii gamasitti akka deeman ibsamee jira. Kana malees naannoo gaanfa Afrikaa keessatti meeshaawwan waraanaa gurguddaa jedhamantu garasitti akka geejjibaman ibsameeti jira. Kaaba Itoophiyaa waraanni iddoolee tokko tokkotti ka'uun isaa ibsamaa jira. Naannoo Amaaraa godina Kibba Gondar magaalaa Dabra Taabor dabalatee akkasumas naannoo Tigraay iddoo maqaa adda mooraa Beezin jedhamuun beekamu magaalaa Maqalee keessatti guyyaa Kamisaa irraa kaasee dho'iinsi boombii akka jiruu fi gama Eertiraatiinis loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa ce'anii Tigraay keessa seenuu isaa ibsamaa jira. Naannoo Amaaraa godina Gondar Kibba magaalaa Dabra Taabor keessatti guyyaa Roobisaa 11 irraa kaasee hanga guyyaa Kaleessaatti akka maddeen gabaasanitti humnoota nageenya mootummaa fi qaamota hidhatan gidduu dhukaasni akka jiru ibsamaa jira. Kanuma wal qabatee lubbuun roga lamaaniinuu darbaa jiraachuu kan himame yoo ta'u, waldhabdeen magaalattii keessatti uumame buufata poolisii dabalatee dhaabbilee mootummaa adda addaa gubachuu isaanii kan himamaa jiru yoo ta'u, jiraattonni haleellaa diroonii hidhattoonni qarqara magaalaa keessatti taasisaa jiranii wal qabatee lubbuun hawaasaas darbaa jiraachuu isaa ibsanii jiru. Akka jiraattota wabeeffachuun maddeen gabaasaa jiranitti haleellaa kanaan namni nagahaa 4 akka ajjeefame kan ibsan yoo ta'u, bulchiinsi magaalichaa ibsa kaleessaa baaseen gara jabeeyyii hidhattoota hedduu magaalattii keessatti bobbaasuun dhaabbileen mootummaa ambulaansii konkolaataan biiroowwan fayyaa godinichaa keessa jiranii fi aanaa fataraa keessatti kan gubatanii akka jiranii fi gochicha akka balaaleffatu kan addeesse yoo ta'u, bulchiinsi magaalichaa akka beeksisetti kaleessarraa eegalee manneen daldalaa fi dhaabbileen tajaajila kennan biroo kan magaalicha keessatti argamanis tajaajila kennuu akka dhaabanii jiru addeessanii jiru. Gama Tigraayitti magaalaa Maqalee keessatti boombiin guyyaa Kamisaa akka darbame kan ibsame yoo ta'u, dho'iinsa kanaan lubbuun namaa fi qabeenya miidhaan akka hin geenye kan ibsan maddeen akka dubbatanitti garuu dho'iinsa boombii kanaan jiraattota naannoo sanaa hedduu akka rifachiisee tures ibsanii jiru. Dho'iinsa boombii kanaan ji'a lamaan dura naannoo Maasanitti mudatee akka turee fi dho'iinsa boombii kana eenyu akka darbateellee hanga ammaa wanti ifa ta'e akka hin jirre kan himame yoo ta'u, waajjirri nageenya magaalichaa sababa dho'iinsa boombii kana qorachaa akka jiru kan himee fi kanaan dura taatee mudates gabaasa haga ammaatitti kan hin baafne yoo ta'u, akka gabaasa miidiyaaleen naannichaa ibsanitti waajjirri kun dho'iinsa kanaan lubbuun namaa yookaan qabeenya irra miidhaan akka hin geenye addeessanii jiru. Rakkoowwan nageenyaa kaaba Itoophiyaatiin mudataa jiraniin gama Eertiraatiinis daangaawwan Tigraay tokko tokko dhiibbaawwan loltoota Eertiraatiin irraa gahaa akka jiranii fi naannoo Tigraay gartokkee isaa keessa seenanii jiraachuu isaa maddeen gabaasaa jiru.